افتمالي كوني هاسوين نتهر هاسواد الرلة والرب مبرت لو حل محفوظ قبتي براوي بعد سنة ربي أكنو تدب النوف قامت خينا أجاجيجة تشودا كنا في وما تمت كنا ربي تي ربي صبريسي يعني كنا أبيبتي تي ميرا كيسا بهي كان في الليس هاسيسي يعني واحد سمون تنتيتون إسان نما جراتن نما قدتن سلا أتدوت إلي نما قدتني ربي قدسا ولكن أتي متان كان كي ركو إلمان كي ترقوزن تعالى أتي متا كي ترقونغها أني تيتي سلوكو بيتشو سبب إلمان كنا أنا كسيتي أمتك قوتو أني نركو بجرتي لا راتك أني تينا فيتين بيتو سانيفو إلمان كي سيو ربي نسيني فلافسي خنجو تاتي برادي مرفدني تما أخلاق بريدان إلمان كي سنقول دفتو ركتني سوج ركتني بلو باتني سوج بلو باتني إلمان كي سنقول دفتو أنسي لاجريني فدوبنا ديبسي إلمان كي يليسي براندي منجا إساني وجينين قدام فليون سينا سينا مالي أكا متاخيتي سلا جريني فدوبنا ما ديبسو تهي سلا نيمورين تكامو فدوبا ديبي إلمان كي يليسي دي منجا والله العظيم أبدا ليسين دي مسلان قام خيان قام بولتي حبيبنو بولتي fakkeenya kamma nuti hedduu jarjara qabna akkuma jarjarruun niis obsina keessaafu ilmoo qabannaan bultii keessatti dhalaan hedduu sabrii qabdi hedduu obsa qabdi ilmoo yoon qabannes abbaa manaa kana yoo jaalatte hedduu obsitii fi hedduu carraa hedduu kannitiif yani yeroo badii hedduu irra dabartiif laakiin badii kana keessatti isiin tummaa dheeranaa dabru jirti aniin kun maaliin godhu jira jee if duuba deebi'ee if gaafatu ta'uu qabe inni kun maaliif jennaan jireenya kana wasaasaa jaarsaa fi jaartii waan jaamu takka wasaasaa inni gamana qaba isiin gamana qabdee wajji jiraatan laakiin jireenya kana keessatti inni kun dhiibbaa fiduu hin qabu wala isiin dhiibbaa fiduu hin qabdu yoo isarraa dhiibbaan dhufte inni obsuufi qaba yoommoo isirraa dhiibbaan dhufte inni obsuu yoo isarraan dhufte isiin obsuu jireenyi wasaasaa waan ta'eef jireenyi bultii jaarsaa fi jaartii waliif obsanii waliirra dabruu qaban ani akka mataa kiyya bultii namaa wanni diigaa dhalaadha akka mataa kiyyatti jechuudha bultii namaa wanni diigaa dhalaadha amma mataa kiyyaaf wanni bultii diigaa miskeenummaa sii miti dhabaa sii miti harkataa sii miti waan fedhe addunyaa tanarraa wanni feete yoo nadduftee abbaan manaa san kabajaanaaf qabannaan ihtiraama warra keenyaaf qabannaan akhlaaqa kiyyaan kabanyaan waa hunda kiyyaa wajjin jaalannaan bootaa guddoo naa kanninaan ihtiraama naa kanninaan dhalaana gubba fiduu baannaan takkaa immoo badii kalee balleessee arratti deebuu baannaan waan kalee dabreerraa barnoota fudhannaan ani bultii keessaa waa akka gabra yoo akka cafaqamee bultii keessaatti deemu akka mataa kiyyatti. والله واني بلتي نما بليسا ولي فامنا مودبو والخبجو دبو رقدام ماسيو والخبجي خبجات نغيس جار لا جرا خبجات نسي خبنيان نمني خبجو مثلا قيسا وني هندي جرتي اما جار لا جاني جار تندرا خبجات درسا يو خبجان دفتي خبجا وين نمنكن كمن خبجا سيتي خبجانا ما سلالتي نما كان جالتا وين نمنكن غزي سيامو غزي سيرغتو غزي واسي غرو غزي جتا سينجو سيلادي سينجا خنا هند لالتي خبجان نمنكن كمن قبايتي خبجانا ما سلالتي جالتو نيتو نكاي صدقامتي قلتي خيس الرغدا خبجان جراجو لما فارق جراجو قبو الامنودا والامنو وليكيس امنمو اتيس اسافنا امنمو ان اللينسيف امنمو هم بلتنا ما كيس جرانان ولا جارتين بلتي الاستاديوم تنجرو ولا جارتي خير تبرافو تنجرو ولا هادي الموديست المون هذا ما لي ودت تنجرتو ولا امو جارسي خبا المو ودت تنجرو كما تاخيت إن الله لا والله مخانستي إنها ما شاء الله يا دبي بلا ممكن يتي اللي فوده جلنا يا ده خيسة سبوسي معلش وما تمتي أبليون كنا نموني تكتو كيوج الران اللي أكتر ساعة إيه وأنا ما مودة كانوا كنا مو وأنا مت أفني فكيني أنا ما نقول أفنا جريني فكيني أنا مرة دمي خانوس إما خيتي متي ركون خانوس ركون تقول فكاتو أبو دندسي إبلو ما جت أرومون أكا إبلو تسربان سمرمانا ما جلست يجونتني harraageessatu deemsisaa sun akkanaa miti dhandur harraagessan beeytaami allaatti harraageessasantu deemsisaa sun akkasii miti dhani usuu kaan akkeessuu amma mee uumama harraagessaa kana yoo ilaalte fettakka jedha li'annahu deemsa namaa san fuudha jedhee jallatee kadura rabbii isaaf kenne san harkaa balleessa jechuudha
Kanaaf dubartoota teennaa ani amma yeroo baay'ee wanti hin jechuu fedhu akka malee dhimmi dubartootaa kun na rakkisaa baay'ee na rakkisaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Yeroo hedduu dubartootaaf bakka addaa yeroo hedduu dubartootaaf lolaa hedduu dhimmi dubartootaa bakka hunda na rakkisa keessaafuu shamarran keenya biyya arabaa jiran wallah hedduu na rakkisa akka nutaaf leekkisi caalaan. Dhugaa ataan namoota gama galee WhatsApp kanaan yaalii akkasii goona malee miidiyaa kana as dhufuu kana as dhufeeyanii. Haa ta'u wanti jechuun fedhu obboleewwan keenya akka dubartii wanti akka iccitii tokkotti isinii fi yoo jiraate abbaan manaa keessan yoo siifillee abbaa manaa ta'uu baate warri dhiiraa kaasala jirtan hin dhaggeeffatin dubbiin teessanii miti iccitii teenna. Abbaan manaa keessan yoo abbaa manaa gaariillee siif ta'uu baate ijoollee teetiif abbaa gaarii taanaan achumatti dhumatti dubbiin. Wanti hundi dhumatti achumatti diileetii godhe si miidhaa naam ilmaan teetii tollaan siyyuu miidhu. Ta'u in jira boruun jireenya ammoo akka san caalutu tarii si dhufuu danda'a. Akka san caalutu dhufuu danda'a hin beekamu beekta maaliif jennaan obboleewwan garaa haadhaatii bahaniyyuu bifti isaanii adda adda haalli isaanii adda adda waan ta'eef namni kamiyyuu addunyaa irra siif himaa eenyuyyuu taanaan guutuun hin jiru. Kayookii bakka ati ummoo kanus irraa jaallatte yookiin kunis narraa jaallatte waa an hir'uu bakka isiin naa guutuu jira ilmi namaa kun hir'uudha rabbii waliif fidee walii erkisee waliin guuta. Ati ni jarjartaa mi'iin ni obsaachumaan guute rabbi. Ati aqli sirra qabda beekumsa sirra qabdaa isa si hanqisee bakka san itti erkise. Xinnoo ariifachuullee osoo baanne rabbiin nu haa laaffisu maal jedha seete guyyaan dhufee darbu yoo irraan baratiin ufiif carraa kan keessu waan takkan komatiin. Waan gaarii nuuf gumaachuu yoo si fedhe keessi qormaata siif dhufu hojjechuuf murteessi. Hammuma dandeessu muradhuutii garaa akkuma jabaattuun siif bana macarraan komachuun hin taatu isa guyyaa kalee kaanee haa barannu ni milkoofna ammallee. Kanaafuyyuu obboleewwan keessanitti illee dheeresse hammuma tana dubbadha jedheetiin ol seene yoo yaadni isinitti tole immoo itti fufuu dandeenya. Yoo ammoo jala kanaa isiniifachiisaa jiraate gadi bu'a. Kana jechuun fedha inshaallah. Yaada bareeda wallahi. Yaada bareeda kaastee akka maatii sirginaa mataa nama jallisee dhiyeessanii nama fakkaachuun bareedaa miti. Nama fakkeenyaaf mataa kiyya annama yoo ni finaare garatti waa namaa qabadda. Yaani garatti niin qabadda siifi siraniin dabra garuu. Laakiin ilma namaa tokkorraa fakkeenya fudhatina. Ilma namaa takka animmoo maqaanuu si miidiyaa irratti yaa dhugaa dhageetii xiqqishoon hin qaba xiqqaattullee ummaqaanuu hedduu ilmaan kiyya kana dhiisee deemuudhaa miti halkan takkaan isaan biraa gama biraa dhaqee bulaa jee takkaa yaadeen beeku subhaanallah waan ajaa'iba sitti harraa wallaahi takka ilmaan kana dhiisee biraa karaa dheeraa kana deemee amma amatti akka jiraachuu kiyya dhiisii guyyaa takka ilmaan kiyya kana dhiiseetiin takka ammoo abbaa bira dhiiseetiin ganda bula jee takkaa yaadeen beeku. Kaanus faa yeroo takka yaani abbaa bira dhiisee gandaniin bula keessaa fuunee haalaan dhiyeera bishaan turte. Kanarraa garuu yaani sirni dhagahama yeroo takka umma kaanus miidiyaa irratti dhageettiin hin qaba. Isiin ta'e ilmaan isii akka jaalattu tunuu dhiistee deemtee nuti ilmaan keenya dhiisnee deemnaa jettanii lubbutti ni mina. Walaakin gama takkaan atilleen gizeen fudhadhee wadaa hooyyaa darra kan dhattaa. Gama takkaan gisee jireenya laalte takka faanuti jireenya rakkoo keessa guddannee haadha abbaan keenya jireenya rakkoo keessa jiranii atis ilmaan daltee jireenya rakkoo keessa dhuganiin beeka ilmoo fitii hojii rakkachuu ilmoo fitii wajjin badiisanii cabsuu kun ni jira. Laakiin yeroo takka si dhagahama yaani ilmaan kiyya kun rakkoo keessa guddadhee haadha abbaan kiyya rakkoo keessa jiranii ilmaan kiyya kunis rakkoo keessatti hin guddatanii deemeetiin ilmaan kiyya kana rakkoo keessa baasaa kan jedhee si dhagahamuutu ilmaan kiyya kana yeroo takka dhiistee deemuu malta sii galee maaliif fuuldura ilmaan kiyyaa kanaan bareechaa. Ana qofa osoo hin ta'in nama kumaata mallakkaa hojjira kan ilmaan dhiisee ilmaan isaanii biyya jiran isaan suudii kana keessa dalagachuu jiran takka Dubaay ta'uu biyya Arabaa kana keessa faca'anii garaan isaanii isaan laalatu hamma Arabaa dhiqaa Arabaaf ergamaa ilmaan fitis yaadaa galgala kophaa ol galanii kophaa rafaa. Aniinutu alhamdulillah biraa deemee takka mana nama dalageen beekuunoo asirra taayitiin uummata fa'aa hojii haasee yeroo niifiin boo fedhu galgala kophaatti du'aa godhadhee booyee rafaa.
xiqqeessi muluka. Saniifuu iyyatana deemeetiin fedhu. Akka isaan barnoota bareedaa naa barataniin fedha. Akka isaan jireenya kanaan jijjiiraa jettee yeroo takka baqqaasii galee sidda gahamee ilmaan kana neexee deemuu dandeessa. Ani akka mataa kiyyaatti irra guddaan ammoo wanni ijoollee teenya ta'a. Ilmaan daltee jirtu biyyarraa baase irra guddaan yaani jireenya kana jijjiirraa ilmaan keenya kun rakkatin nuti rakkoo keessa guddannee haadha abbaan keenya rakkoo keessa nu dhalanii ilaarraa rakkoo keessa jiran baadiyyaa keessa jiran nuti akkasii rakkoo keessa jirra ilmaan keenya kunis miskinummaa kana keessatti hin guddatini kaan mana jaarrachuuf baha kaan biheetiin mana jaarradhee hojii uummadhee biyya deebi'aaf baha ijoolleen biyya arabaa irra guddaan kanaaf baati. Kana hunda irra guddaa kanaatitu ijoollee teenya biyya arabaa kana keessa facaasee ilmaan dhiisiisee deema. Ani gama kiyyaan gama kanatti illee biyyaa bu'uun fudhatama ni qabdiin ja'a. Maaliif jennaan yuunii fi haati biyyaan baane garuu irra caalaa wanni kun dhiira irratti ilaala. Haati akka biyyaan baane godhuun abbaa manaa san irratti ilaala. Isaafis akka isiin deemtee biyyaa baatee dareedu sanitti isaaf deemee biyyaa bahee ilmaan kana jala guddisuuf ni mijaawa. Badala ozoonii fi isiin jireenya kana itti ulfaatee jireenya kana jibbitee hanga biyyaa bahuu sadarkaa biyyaa bahuu san hin geenye inni irratti dalagee biyyaa bahee deemee ilmaan san isirra masruufu. Waan silaa isiin hanqa sadarkaa isiin ilmaan kana dhiiseetiin deemee biyya kana keessaa dalagaa jettu san kan geessisu abbaa manaati. Abbaan manaa waan kana osoo isiin sadarkaa san hin geenye irratti dalagee fedhu biyya keessa dalagee fedhu biyyaa bahee dalagee akka fedhe tahee abbaan mukaalaa san tahee cabsee beeysee itti fidee ilmoo keessa akka haatiin deemne haa godhu kana. Yoonii fi ammoo abbaan tarkaanfii san godhuu kan hin dandeetii hin qabaanne taate haati tarkaanfii kana fudhachuun dirqama isirratti haa. Ilmaansii kanarraa jijjiiruuf ilmaansii kana wayyeessuudhaaf ilmaansii kana alaa fi mana bareedaa godhuudhaaf ilmaansii kana barnoota bareedaa barsiisuudhaaf haati tarkaanfii kana dirqama fudhattiin jaan akka mataa fiyyatti. Ada bareedaadha dhugaadha miira keessaallee bahee wanti hundi rabbii subhaanahu wa ta'ala waan qara inni khalaqe beekta amrii mafcuula godhamtee ol fuudhamteetu tokko tokkoon amataan nutti gadi dhufti malee kuni haasoyni nuti har'a haasawaa jirrullee waan rabbiin biratti lawhal mahfuuz gubbatti barraawee ba'ada sanii rabbiin akka nuti dubbannuuf qaamota keenya ajajee jechuudha. Kanaaf omaatii miti kennaa rabbiiti rabbi sabreessi yaa kennu. Yani nama hedduu ilmaan isaatiif na caalaa bootaa qabu. Inni haasawaa manaa kan eebbifannaa hin jaabu. Wallahi ibsitee beeksitee waan feete gootee rakkattee niis akka feete taatu ilmaan isirratti qabxee ilmaan isii guddifachuu qabu. Naam kanarra walii gale. Ilmaan isaarratti inni haadhaa fi ilmoon akka adda bahan haasawaa kana hunda haasawaa yaasinnatti haasawaa wallahi laadiin maal anjaani beekta ilmoon bara akhlaaqa haadharraa fudhattii ilmoo haadhaa waan qaraasifataa hanqa beektutti yoo hin beekne irra jabeetti yani akhlaaqa ilmoon tun itti guddattu hamilee haadha namaa daleeduudhaan ilmoo hedduu waa hedduu ani gama kiyyatti amma waan dila asirratti haasawaa kan hunda haasawaa yaasin wallahi laadiin kanama takka yoo ci deebi'ee ilaale. Walumaa galatti dhugaadha rakkootu biyyaa nama baasa malee inni jaallatee biyyaan baasu. Dubartoonni keenya akkanatti harcaatiin biyyaa bahuun kun uummata keenya irratti ga'ama akka malee fidaa jira. Amma yoo karaa kanaan ilaalle dhiibbaa hawaasa irratti fidaa jira. Dhiibbaa ilmaan qulqulluu argamuu irratti dhiibbaa gurguddaa fidaa jira. Sanbirallee deebi'ee ilmaan qulqulluu muhtaramaa guddisuu irratti illee dhiibbaa guddaa fidaa jira. Atama fakkeenyaaf maashaallah tabaarakallaa rabbiin ija hamtuu irraa haa qabuuni yaasin akka ajaa'ibaatti bareechisee ijoollee guddisaa jira. Haa ta'u ammoo ka amaanaa haati manaa biyya namaa teettee mana kana ijaarranna mana kiraa kana keessaa baana ijoollee daddaalachoftee nutiin kun yeroo keenya osoo hin gahin hiyyummaan tun nu cabsite irraa jijjiiramna jedhanii walii galanii bakka walii galan irratti rabbiilleen keenya nuuf araarama jedhanii biyyaa bahanitti gaafa isiin biyya namaa deemtee waa itti ergitu ijoollee qaata fuudhee kun akkatti kana baadiyyaatti galchee ijoolleen tun hin barattu nama bar silkiin iyyuu haadha manaa isaa hin argisiifne jira si ajaa'iba. Silkii ma isiin bilbilte ta'uufiiti magaalatti galee ciraa ambaa jala oolaa isiin mana ijaaritti jettuun in ijaaruu deebi'ee ammoo manuma namaa yookiin suuraa kaasee itti ergaa gaaga'ama akkamii ufittillee taphatee namni sun isittillee taphatee ilmaan ofiittillee taphatee leenna bakka kanatti obboleewwan keenya khadhiira rabbi amaanaa isin haa dandeessisu. Wallaahi. Abbaan ilmaan fiitiif taanaan waan takka irraan barbaadin tokko taatee kana laalamma. Kanichi ta'e
hamma fedhe sillee miidhu abbichi sun ilmaan ofii maal nyaatte maal dhugde mana barnootaa si ilaalee maal si godhe taanaanin inuma hamma fedhe laafaa fedhe haa ta'u hamma fedhe wallaahi guyyatti caammaa namaa xargee qarshii shaniin haa galu nama ijoollee teetiif bakkaa qabu taanaanin waan biraarra hin barbaadin dirqama suuf uffatuu qaballe hin jedhin dirqama mul'achuu qaballe hin jedhin خلاص haadhaaf abbaan bakki miizanni isaanii itti ilaalamu eessatti ilaalama ilmaan biratti ilaalama laalika mee sammuun tante yoo teettis yaaddu bakka haadhaaf abbaan kan kee duraan sii qaban san ilaali yoo haati tante intala tiyya baraan ija hedduun si laala ati barna magaalii naaf taata rakkoo kana keessaa na baasta jedhee yaada siif jecha harki kiyya akkas ta'ee qamaaja'e siif jecha an barsi guddisu waan si ajaa'ibu waan tokko na yaadachiiste yeroo duraanii dubartoonni ollaa walitti dhufanii rakkoo namni ni himata